maal jeetiin galee itti haasa'uun ni sodaadha ijaanis laaluun ni sodaadha lafaan laala gizeen isa bira jiru ijaan laaluun danda'u samboodarra galeef na fakkaate akkaanan jaaladhu maaliin godhuu qaba jeetii yaade niin gaafadha baqa gaafachuun qaba jeetiin bira dhaqa gizeen dhaqe boruun gaafadha baqa har'a niin sodaadha jeetumaan gala boruus akkas jeetumaan dhaqa khara cabxeenaa yaatu har'a niin gaafadha firraa jeetiin dhaqa gizeen dhaqa sodaadheetumaan gala. Afaanuma kanaa si hidhama. Afaanuma kanaa na hidhama akka nama gingisuuti dubbachuun natti ulfaate galee fi jiraan isaa boodarra jaalalti isaa akka mudhii na kutu jirtu beekee jiranni san boodarra guyyaa takka wal garre na gaafateen na dursee jechuudha. Yaa boonu tanumaan barbaada deemaa khayrii dhagee jeeniitumaan. Nama jaalatte kana bargaafachuudhaaf hogguu deemtu rakkoo hedduutu jira. Halkan ni rakkatta, guyyaallee ni rakkatta, nyaataa dhugaatiin sittiin tolu. Waa hedduudhaatu jira nama jaalattu kana. Akkamiin rakkoo sannaa seenee si xiqqoorra. Ijji isaa ijatti keessa seef taatee na fakkaatti. Gizeen nama laalullee isaan keessatti arga. Waan ajaa'ibaa. Hedduu badduu bar jaalalti. Samboodarra gizeen rafuus waa'ee isaatii yaada, gizeen deemu waa'ee isaatii yaada, gizeen nyaadhu waa'ee isaatii yaada. Cinqameen akka malee. Samboodarra baqqaa. Akkumaan itti isa harkadhuun fala dhaachuu eegale boodarra. Baqqaa kara cabxeenaa yaatu harkachuun qaba jeetiin murteesse. Samboodarra maal akkaan godhuu qabuu yaaduu eegale. Amaloota isaatiin nama qoqqorachuu eegale hiriyoota isaa jechuudha. Maal akka inni fadhu. Waan inni fadhu san godheefiitiin itti dhiyaadhaa jeeti. Kanaan mala dhaadhe baqa gizee walitti dhiyaannu hedduu waltaanee turre amalli keenya. Akkamii jalqaba maal haasawite mee hogguu isa dhiyaatte? Hogguun isa dhiyaadhu hedduullee haasawuu hin danda'u na qaqqaba. Jaalalti isaa illee mataa narraa oofte. Akkasitti baqa gizee wal agarru. Normaalii ultumaan haasawne osuma jennu jaalala keessa eegalle. Waan bareedaa ture yeroo sanitti. Akkasitti baqa waa iddoo waan bareedaadha. Hedduun jaaladha anisa. Maal jeetiin siif sanatti ulfaata. Daddeebiin ati daddeebi'aa turte hoome akkami seeneesta daddeebii isa bira daddeebi'aa turte sanii amma nama jaalatu tokko jaalala isaatiin baay'ee rakkatta halkanii fi guyyaan adda wallaaluu takka faageessa mataa nama dhukkubsa waan ta'eef jaalalti. Maaliin godhe seeta? Mucaan itti mul'adhu baqa har'a wadharkuun hin qabu jeetiin waluma bira manni keenya gibbiin. Samboodarra har'an dhaqu baqa har'a booda bakka inni jirullee hin dhaqu jeetiin. Ifiin hin danda'u garuu ni dhaqa boomaan sababa godhadhee dhaqa bakka inni jiru kana. Ijoolluma hiriyoota isaa raayimmaarroota akkaan fudhadhamee jeetumaan dhaqa sababa godhadhee. Gizeen dhaqee deemuun beeku bakka inni jiru saniin. Yoo qabanii na oofan malee hedduu natti ulfaate taa'eetumaan ija keessa laaluu fadha. Yoon bira oolee akka fedhe tures daqiiqa takka waan hin bira taa'e natti hin fakkaattu waan hin jaaladhuuf. Maal siin jaanni inninis jaalalatee hin qabu ture. Yeroo sanitti maali wannummaan ati haasawtu kunuuf jireettee duuba. Ni kofalchiisa. Useetumaan haasee kokkofalchiisee maal ja'a samboodarra naaf beekuu eegale. Naaf beekee baqa wajjin yaada wajjin qooddachuu eegale wajjin haasawina. Akkaan jaaladhu sittiin hima innis natti hima. Hedduun gammada guyyaa kana gizeen isaa wajji wal argee gammachuu guddaa takkaan ifirratti arkaan. Isa hogguu gaafatu sani jalqaba maal jettee mee yaadadhu? Maaliin jeen ture seeta? Baransiin fadhaan jeen siin jaaladha jechuun natti ulfaatee jechuudha. Dura fadhiirraa eegalanii mire namni nama fadheeti sambooda fedhii tana keessa wal kabajaa jira ulfinaa jira nama kabajee jaalattee waan inni fadhu gootee fi hiriyoota isaatis wajjin jaalattee kabajaa kana if keessatti hammattee jirti. Jaalala kophaa wanni jaamin jiru beektaa? Samsiin fadhaan jeen siin jaaladha jechuun daaratti natti ulfaate. Barani siin fadhaan anje. Dasna jee samboodarra baqa osuma jennu jaalalaas ibsanne adeemsa keessa jechuudha. Amma gaafa san osoo hin jaalatin duratti osoo inni siin jaalatin duratti dubartoota faa wajjin yeroo dhaabbatu faa
amma yookaan jaalallee isaati jettee fa'aa haalli itti shakkiten jiru. Ni jira malee hedduu naara. Nillee nama akkasii dhalaa wajjin hariiroo qabu miti. Guyyaa takkaan harka karaan deemu jira. Mucayyoo takka bira dhaabbatee haasa'u jira. Bareedduu mucayyoon. Aareetti itti dhaqee irraa deebi'ee ammas itti dhaqee gizee inni deemu dhaqeef mucayyoof. Maal siin jeen namni waan jeen namatti ni mugaa. Humaa naan hin jenne lakkii naan jette. Arra booda isa bira sin arkin jeeniitiin deemee bira. Eegas booda akkam ta'eere? Eegas booda nin gaafadheen isaas maal biraa gootaan jeen. Lakkii bareeduuti akkanumatti hin dubbise malee humaa wajjin qabnu naan jee. Lakkii bareeduuti jechuun isaas waa hunda na keessaa haayite bakka. Jechi jaalalaa hedduu bareedaadha. Narraa balleessitee jirti achumatti hin qabbanaa'e. Gaafattee gaafii jaalalaa keetii inninis akkasii jaalatu sitti hime wal jaalachuun gaa hedduu bareedaadha namatti tola. San booda adeemsi jiru hoo akka miree amma isaa waliin hin jirtu. Amma wajjin jirru. Akka miree waan ati gaafattee fi inni si akka ati barbaaddu sanin si jaalachuu dide moo sababni isaa maali? Waanuma xiqqoo takkarra wal dhabne qacarraa tahee gizee hedduu namni wal jaalatu waliin harkatu beeta. Waanuma xiqqishoo takkarra walitti aarree wal dhabne normaalii wal dubbisna numa jira innis akkasii wallollee wanni addaan muramu jechuun wajjin jirru garuu waluma quba qabna. Dabree waliif bilbila. Akka ati jaalattu sanitti sin jaalatu. Akkasii miti na biraa san hin jirtu ammoo. Si birallee gatti kaatee jira si bira. Mizaanni gabbu'ee jira. Dhuguma sanitti yoo kakaasni taate nama akkasii jaalattu sani amma yoo deebi'ee si bira dhufe maal jettaan? Hedduu rifadha ammallee. Ammallee keessa kee jira jechuun namni sana. Eehaa. Kanaafuu hin jibbitu kaa. Guyyaa takka eeguma wal dhabne kana restoraantii wayii keessa wal agarree nyaata nyaachuu jirra innis achi jira. Isaa dura na arkee na laale. Gizee na laalete rifadhee nanis eessa asin na arkee jee. San booda gizee nyaata nyaanni asuma bira na gaddabru dide hokkee bira. Na toluu dide. San booda ka'itiin deeme bakka inni jiru san dafeetiin duraa deeme isaa dura. Amma waldhabbii keessaniitu irraa si fageesse malee yoo kan isin jibbuutti araarri bultaate akka duraanii san jaalalaan itti fufuu ni barbaaddaa jechuudha akka keetitti. Silaa qalbitti. Hedduu bareedaadha. Maal jettaarree ammaan tana inni qophii kana yoo kan laalaa jiru taate nama jaalattu kanaan afaan jaalalaatiin haasawaa jaalalaa bareedaa tokkoon waa ibsiifme. Dhiiroo maaliin ibsaaf? Niin sirbaaf moo ani karaa sirbaa kanaan naa qallaalli dubbiini. Silaa jaalate haanni barreessaa, haan immoo ni walaleessaa, haanni shubbisaa akkuma adda addaati gaa jaalalti tun haalli itti ibsatanii ati immoo karaa sirbaatiin illee ibsuu fi ni dandeessa. Haa ta'u gaa. Otuu jee haniina baatu barjaalallee xiyyaa'e haniina yaadu. Eessa jirti jee kana barbaadu bartookicha xiyyaa'e haniina yaadu. Nyaan eega wal jaalanne gammachuu malee walitti mufanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne. Gammachuu malee walitti mufanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii yeroo jaalalaati kan hordofaa jirtanii hangammaa ka jiruun gaa haalaan akka isinitti tole shakkii takkaa hin qabnu haasawni jaalalaa sabboontuun haasawaa jirtu. Nattole jira gama kiyyaan haala wal fakkaataa keessa jirra je'eetiin yaada toora bilbilaatiin akkanumattis ergaa gabaabaa yaada keessan nu biraan gahaa akka nu wajjin dabarsitan isin affeerranneetti kan jirru sabboontu ijoollummaa teenyaan eega wal jaalanne silaa duraanuu wal baruu baannee jetteeti. Akkas jetteeti kan wallisaa fi turte ani numaa idda akkas jetturra
مالك يا دني بيتا يا بريدا ديما خنجال لمبين قام براد يسته إيسان سنت أن هاي ما هاتاتو سنت واهم باتو نيم بحاجت مو أنو في السنديسو مالي فنجيني تيتو نطلع فين بيتا وانو مانجو ولا لنا والقبضة خانوما نعرفتين خروما خنان سربوتا خنا واو ما خنا والقبضة sirboota durdur kanarraa wal qabee miiksi godheen yeroo xiqqoo booda ummata bira ni gaha. Jaalaluma isaarraa kan ka'e jechuun kan hunda naanneessite. Hedduu ulfaataadha jaalalti waa hedduudha nama gootii miidhaa hedduudha qabdi haan nyaataa dhugaatii isa dhoorkiti haan namarraa adda isa footeeti kophaa isaa taa'a haan immoo nama miila lamaan deemu sanuuhu jaalalleetii yaa dhiiroo jaalalleetii yaa jeeti itti wal fakkaata faadha. Sabboontuun akka taate as kanne haa. Akkaan hin ta'in hin qabu wani faan. Hedduu ulfaataadha. Roorroon jaalalaa tun. Jaalalti gisee nama si qabdee hadhattuu si gooti nama agas si gooti. Osumaati waan takka hin ta'in nama agas si gooti si miitee jechuudha. Akka malee miidhame jaalalaan. Akka malee. Harkachuu dhabuu xiyyaa bittiin gadda. Garuu ammallee abdiin muru. Deemtaniis ati qalbiin bira si jira inillee qalbiin wal bira jirtanii wanti walitti isin fiduu isin dhoorke kanaan naagaluu didee bara nama. Yaa bareedaa kiyya barristee maanaan dhufne qilleensa irraanii juunii reefirraa. Moota bira. Yaa bareedaa kiyya barristee maaliif naan dhufne qilleensa irraanii jaanka. Alammallee taanaan jaalaltite. Anuma jirti ni beekan nu kana jirtu. Isin lachuu wal feetanii waan inni addaan isin dhoorke kun egaan akkam banaa galaa jiru kanatti walitti dhiheenya walirraa fagaachuu keessan na fakkaata. Amma yoo dhufe akkam jetta maal si dhagaama? Harka lameeniin si madda. Amma waan bareeda haaste harka lameeniidha eega simatteefu simannaa kana qopheessuudhaaf immoo ati karaa keetiin carraaquu danda'uu qabda. Abbaan tokko amma jaalaltee tokko yoo kan laafu ta'e tokko immoo itti jabaachuu qabaa miire inni laafeef osoo hin tahin akka karaa jaalala keetitti dhufuuf haala mijjeessuu danda'uu qabda. Akkasitti waan jettuun dhumarratti yoo qabaattuun taate sirbaanis jechuu dandeessa. Akkasitti daawwattoota keenya nagee wal bira dhiisne jechuudha. Karaa sirbaatiin dhaamuuf waan feeteen dhaami feetu jechaan feetummoo sirbaan filannoon teeti. Yaa khawaanin fedhu ijarraan beeku yaa khanaa laaffisu wana jajjabaatu si maleen jiraadhu parararantaran si maleen jiraadhu an hundee jiruuti yaa. Daawwattoota keenya gaa dubbiin jaalalaa sabboontuun nu haasoite gaa tana fakkaatti hedduun keessan gaa seenaa isii warri isin laallatus yoo seenaa akka isii qabaattan keessatti if laaltanii tanarraan tanaaf jenne gaa tana fakkaatti jaalalaan hanga za'aa tanaatti waan nu hordoftaniif galata guddaadha qabdanii torbaan immoo dhimma biraatiin kan walitti deebinuu seenaa jaalalaa habiraa qabannee osuma qophii kana daawwachaa jirtanii immoo anis bar dhimma kanaa kananiin qabaa silaan qophii kanarra dhihaadhee warri